Hashama daawwattoota FIB irraa qophii simboo aartii keenyaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophii simboo aartii irratti ogeeyyii gama aartiitiin jiran isin biraan geenye muuxannoo fi mudannoo isaanii akka isiniif qoodan taasisaa turreerra. Har'as gaa keessummaan isiniif qabadhee dhiyaadhee barreessaa fi gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaati. Egaa isaa obbo Isaayyaas Hordofaa barreessuu irrattis ta'e gaazexeessummaa irratti nama ogummaa baay'ee qabani. Egaa nuuf immoo muuxannoo gaarii nuuf qoodu haala ittiin kitaabonni barreeffaman keessattuu immoo kitaabonni haaraa baanirraa maaltu eegama barreessitootarraa dubbistootarraa maaltu eegama isa jedhu isaan faana egaa turtii gaarii taasisnee gorsa isaanii nu biraan ga'u haga xumuraatti nu waliin tura. Andaraartuu Nagaash turtii gaarii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeddani. Nagaa keessan. Galata Waaqayyoo. Turtiin bareeda. Egaa Waaqayyoo galna ta'u har'a ga'eeraa Waaqayyoo umurii naa kennee. Na caalaallee akkasuma kennu hawwina. Waaqayyoon galateeffadha. Sin dhabuun finu kanaaf booda sigaa umurii guddaa akka Waaqayyo isiniif kennu abdanna. Egaa isinii ogbarruu irratti nama ogummaa baay'ee qabu. Ogbarruu irratti qofa miti gaazexeessaas turtanii. Mee jalqabaa ogbarruu irraa kaaniti gama ogbarruu Oromootti akkamitti dhuftan? Baay'ee gaariidha. Egaa baay'een isin galateeffadha isiniinis. Naaf hirtanii uummata koo wajjin akka wal arguu fi carraa waan laattaniif isin galateeffadha. Egaa ani gara ogummaa ogbarruutti kan dhufe barreessuu irratti kan dhufe erguma guddadhee ga'eessa ta'e booddeedha. Garuu gara ogbarruutti dhufuudhaaf kan kakaase kitaabota dubbisuu nan jaalladhaani. Kitaabota asoosamootaa nan dubbisaa, kitaabota seenaa fa'aa nan dubbisaa. Too barreessuun jalqabiin? Tun jalqabin yeroo elementarii ture jechuudha. Yeroo mana barumsaa elementarii ture kaasee kitaabota nan dubbisaa asoosamoota fa'aa nan jaalladha asoosamoota. Bara sana fiilmiin jiru asoosamadha. Asoosamoonni kun immoo kan afaan Oromoo hin jiru. Kan afaan Amaaraati. Afaan Amaaraatiin kan warri barreessitooti hangafi barreessitoota afaan Amaaraa barreessan sana nan dubbisan ture. Baay'een jaalladha. Barreeffama isaanii akkaataa itti barreeffamu, akkaataa isaan itti seenaa sana seenessan, seenaan isaa hawwataa. Sana hundumaa nan hubadha. Achirraa ka'eetanii kitaabota seenaas biran darbu, gaazexaa biras hin darbu, gaazexaa yeroo argu, oduus, seenaas, wanti ani bira darbu hin jiru kaasee nama nan dubbise. Wantumaan barreeffame. Achumarraan ka'ee egaa jechuun sana dubbisuurraa ammani guddadhee 12 raawwadhuttis kitaabota baay'ee dubbiseera kan afaan Amaaraa, afaan Oromoo waan hin jirree fi seenaa garaagaraas nan dubbisan ture. Gaa keessa kootti maaltu uumame ani maaliif hin barreessu yaada jedhuti. Yeroo dhumani elementarii fa'aa ture fa'aa nan yaalan ture. Inaaffaasaa yeroo dubbistan afaan Oromoodhaanis gati hin jirreef? Hin jiru. Afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jechuun haala yeroo sana jiru waliin. Jiru nayyamamus afaan Oromootiin yoon barreessas hin maxxanfamu. Macaafa qulqulluurraa kan hafe. Egaa keessa koo jira ofuma kootiif nan barreessa. Walaloo fa'aa. Walaloo aadaa ijoolleen yeroo sa'a tiksituu geerarsa irratti ani magaalatti waan guddadhee fi hin beeku. Dhaloonni keessa Wallagga. Naqqamteedha. Naqqamtee watti dhaladhee guddadhee mana barumsaa misiyooniidha kan inni jalqabe. Achitti carraa kanan arganne jechuudha kooti. Yeroo baadiyyaa dhaqus carraa kanan argadhu. Achirraa tanan ka'e amma egaa baruun barbaada. Geerarsas nan barreeffadha. Geerarsa. Qubeedhuma saabaatiin. Weedduu ijoolleen yeroo sa'a tiksitu wantoota weedduu hundumaa nama barreeffatu kan dhageessan. Barreessitanii kaa'a. Hiriyoota koo wajjin yeroo akkas taa'u yeroo namni akkas taa'u nan dubbisa qubee saabaatiin. Ammati kana maal masii godha itti jedhan jedhu maal dhamaa taati waanuma
faayidaan qabnee kana dhamaa ta'e harkatti busheessu garuu ani haamleen koo hin kufnee mama barreessee bankaa akkuma faayilii godhee dankaan ture kana na yaadadha sunna keessa ture jechuu kooti. Sanumarraa ka'ee egaa maxxansa jalqabaatti dhuftan. Amma 12 eegan fitee booddeen TTI hin galle 12 booddee asmaraan ture TTI eegan achiitii deebi'ee booddee barsiisaan ture waggaa 2. Yeroo barsiisaa ture sana fa'aa tiyaatirii fa'aa barreessee mana barumsaatti afaan Oromootiin bara 67 ture yeroo warraaqsi ka'e sana warraaqsi Itoophiyaa. Yeroo sana yeroo warraaqsi ka'e sana sirna sooshaalizimiidha kan dargiin beeksisee dargiin sirriimatti aangoodhaan dhufin hayyoonni siyaasaa garaagaraa jiru turanii dhaabbileen siyaasaa garaagaraa jiru turanii walqixxummaan sabaaf sablammootaa kan jedhu yeroo sana jalqabamee ture. Egaa sana sababii godhachuudhaaniti ani afaan Oromootiin tiyaatirii barreessuu jalqabdan. Barreessee gaafa guyyaa warra ijoollee dhiyeesse yeroo mana wanta ture sana kun seenaa mana barumsaa sana keessatti qofaatu hin ta'in Oromiyaa mata keessattis ta'een beeku. Isa jalqabaa ture. Hin jiru maaliif? Tiyaatirii barreessitan. Hin danda'amu. Afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin tiyaatirii hojjechuun hin danda'amu. Kun dhorkaadha. Garuu mirga qabdu jedhamnaaniti yeroo jalqaba warraaqsi ka'u sun mirga sabaaf sablammootaa kabachiisna kan jedhu ture sooshaalizimiin. Isinis sanuma fayyadamtanii. Kanaan fayyadameetaniin ta'ee. Daftanii. Booddee dargiin hin cufe jechuun egaa wantoota cufaa isaanitti jabeessee hin danda'amu. Yeroo sana keessa ture faarsaa fi afaan Oromootiin barsiisan ture ijoollee. Afaan Oromootiin isin barsiisan ture. Kan si dhibu yeroo mana barumsaa kutaa jaaffaa hawaasummaan barsiisaa. Ijoollee yeroo galee afaan Oromootiin gaafadhu ijoolleen dinqisiifatanii. Nagaamu yeroo sanatti waan dubbatamu. Dubbachuun sirra jiru. Sirni barnootaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa kana waan ta'eef afaan Amaaraatiin. Ani immoo bara akkuma siin jedhe sana mirga arganneerraa sabaaf sablammootii kan jedhu sirna sooshaalizimii yeroo jalqabu akkas ture ka'umsisaa. Dargiin qabsoo uummataa saame malee warraaqsi sun kan uummataa bal'aa ture. Akka ittiin wanta jedhee afaan Oromootiin barsiisaa sana booddee afaan Amaaraatiin barreessaafi. Ani afaan Amaaraan barsiisa miti booddee himatameeyyuu lakki ijoolleen afaan isaanii galuun yoo akka isaanii galuuf barsiisee rakkoon qabu jedhaniiti inni naa waliis nama Oromoo ture. Hogganaanii koonyaa yookiin immoo awuraajjaa harkanarra qabee achi booddee nafee sana booddee afaa deeme. Namni afaan Oromoo wanto jedhu dhiphoo jedhama. Kanattiti wanti sun gara booddeetti deebi'aa jira ture. Sana booddee bara 69tti yeroon raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromoo nan ergan ture achuma taa'eetanii koonyaa arjoo Wallagga Ba'aati aanaa Liiqaa Dullachaa jedhama. Manni barumsaa suni achi yeroon barsiisu reediyoon Itoophiyaa jalqabe jaarraa 67. Yeroo sana walaloo afaan ergaaf hin ture barreeffama garaagaraa ergan ture. Dhaabbata reediyoo sanaaf. Raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromoo bara 1967 jalqabe afaan Oromootiin. Kanaaf nan ergaaf hin ture. Barreessaa fi walii barreessaa turtan hin ergituuf. Reediyoo irraan immoo dabarsu isaan immoo nan dhaga'a. Itti fayyadamu wantoota barreeffama garaagaraa haala naannoo biyyaa seenaa biyyaa kana barreessaa. Achumarraan ka'e amma sana booddee reediyoo Itoophiyaatti nan qaxarame. Gaazexeessummaa jalqabdan. Qeeni yeroon gaafadhu isaan sadii duwwaa turanii nama isaan gargaaruutu hin jiru nama sadii duwwaadha isaan nan jalqabe ani durumaan iyyuu qubee isaa baatiin afaan Oromoo nan barreessa nan dubbisas macaafa qulqulluu baradheen waan guddadhee fi macaafa qulqulluu afaan Oromoo sana sirriimatti dubbisaa
sirriimatti hunduma isaa waan ta'edha. Inni na gargaare yeroo barreessus yeroo dubbisus hin dogoggoru achumaan ni jalqabe. Maxxansa keessan jalqabaa yaadattu? Sana booddee maxxansa dura diraamotaan barreessu haa ture. Diraamaa gaggabaaboo reediyoo irratti Hararin ture. Reediyoo Harar dheeraa waggaa 6 ture. Sana booddee Finfinneettiin geeddaramee achittis diraamota baay'ee dhiyeesse. Diraamaan koo jalqabaa Fooziyaa jedhamti. Kan jalqabaa hojjetame barreeffamee hojjetame. Eeyyee bara 1976 dha. Sana booddee Hawwiin kun yeroo sanadha. Yeroo jalqabaa kitaabni Hawwii kan barraa'e. Kitaaba miti diraamaan barreesse. Diraamaa ture. Diraamaa reediyoon barreesse Hawwii. Bara 1979 ji'a 3 darbite Hawwiin. Namni baay'ee jaallatee baay'ee wantoota hamilee keenya baay'ee nu kakkaasanii kaffaltiin qabu nuun kaffalamu nuufi kan Amaariffaaf hin kaffalama nama diraamaa barreesseef iskiriiptii isaatiif warra hojjetaniif taattotaaf illee hin kaffalama afaan Oromootiif hin kaffalamu gaafadheennaan hin kaffalamu jedhanii haa ta'u jedhee toluma hojjennaa Hawwiidhaa taansee diraamota baay'eedha isaan kun isaan kana walitti qabee asoosamoota gaggabaaboo jedheen kitaabatti barreesse Tsigeredaa fi asoosamoota gaggabaaboo gara biraa jedhee akka seenaan isaanii hin banne teeppiin isaanii hin jiru kan reekordirii ta'e kan waraabamee taa'ee babbadeera. Kanaaf iskiriiptiin isaa yookiin immoo barreeffamni isaa waan harka jiruu fi isa walitti qabee seenaadhaaf hin kaa'e. Diraamaan jalqabaa kamidhaa reediyoo irratti televizyiinii irratti nama amma diraamaa fi afaan Oromoo fi reediyoo fi televizyiinii qorachuu barbaadee fi ka'umsa taati kitaabittiin egaa kitaabota koo duraa diraamotadha kan dursu. Kitaabi koo inni jalqabaa Hawwiidha. Hawwiitti ammansiin jedhe kanaa Hawwiidha. Hawwiin baay'ee jaallatamtuudha. Dagatamu baay'ee namatti tola ture Hawwiin. Sammuu nama hedduu keessas jira kitaabni Hawwii. Baay'ee namatti tola. Hawwiin baay'ee jaallatamtuudha. 20 maxxanfamtee ala 4 maxxanfamtee. Dubbisuuf illee salphatti. Xiqqoo ture. Xiqqoo turte isheen jalqabaa. Xinnoo turte. Sarraan immoo seenaan achi keessa jiru baay'ee nama hawwata ture. Kitaabicha lafa kaa'uuf iyyuu namatti hin tolu. Dubbistee haga xumurtutti kitaaba nama hawwatu ture. Hawwiin baay'ee namatti tola. Sirriidha. Hawwiin amma dhaggeeffatootumatu na jajjabeesse. Diraamaa raayii gara kitaabatti kan jijjiirame. Kitaabatti jijjiirame. Seenaadhuma sanatu immoo of danda'ee Hawwiin seenaa biraa qaba. Fooyya'eera. Fooyya'eetu diraamichas hin qaba. Diraamichuma? Diraamichumatu fooyya'ee gara kitaabatti jijjiirame. Eeyyee. Kitaaba ta'ee baay'ee fooyyesseera akka wantoota itti Hawwiin ala 4 maxxanfamtee Hawwii taansee yeroon si badhiistu kan jedhudha. Yeroon si badhiistuun asoosamadha. Asoosama hafuuraati. Hafuuraa jechuun waanuma dhugaa ta'edha. Jireenya keessatti wanta dhugaadhaan ta'udha. Dhugaa ba'iinsadha. Yeroon intala Jimmaati. Seenaan isaa hawwataadha. Baay'ee hawwataadha. Seenaa dhugaadha kitaabichi. Dhugaa jechuun dhugaa irratti kan hundaa'edha. Dhugaa irratti kan hundaa'e. Seenaa kana kan hin argadde waldaa kiristaanaa keessatti yeroo namootni jireenya isaanii yeroo dhugaa ba'an waldaa kiristaanaa pirootestaantii faan deemta ta'e achi keessatti wanta akkasii kun jira dhugaa ba'iinsi jireenya isaanii bu'aa ba'ii jireenya isaanii akkamittiin immoo waaqa isaan waaqeffatan Yesuus Kiristoos akkamittiin akka isaan gargaare kan ibsan jira. Isumaan fudhee. Isaan warraa kaatanii kitaabicha sana barreessitanii jechuudha. Namatti tola. Ogbarruu Itoophiyaa keessatti maal taajjabdu isin egaa guutummaatti akkuma barreessitoota keenya qofa osoo hin taane akkuma guutummaa ogbarruu biyya keenyaatti isin maal taajjabdu? Egaa baay'ee gaaffii gaariidha. Maal fakkaate ogbarruu Itoophiyaa yeroo jennu bara durii jechuudha bara 1983 dura. Sana booddee iyyuu gara dafee wantoota hin taane haa ta'u iyyuu malee ogbarruu Itoophiyaa kan jedhamee qorannaa afaan Itoophiyaa kan jedhamus Addis Ababa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti jira.
instituutiin tokko. Instituutii afaan Itoophiyaa jedha. Afaanota Itoophiyaa jedha. Haa ta'uyyuu malee kan afaan Amaaraffaa duwwaadha. Kan achi keessa jiru. Kan afaan Oromoo hin jiru kaa. Namni dhimma keenya godhatee namni dhimma afaan Oromoo, uummata Oromoo, ogbarruu afaan Oromoo jedhee achi keessatti hayyooti yuunivarsiitii yaadanii barreessan hin jiru. Kan qoratanis hin jiru. Ogbarruu Itoophiyaa yeroo jennu kan afaan Amaaraa qofaadha. Kanaa kun egaa mootummaan darbe sun ammam uummata Oromootiif ilaalcha xinnoo yookiin immoo gadi kennaa akka ture kunillee cunqursaadha irraa kan dhufedha malee kun uummataaf yaadus miti sabi guddaa sabi miliyoonii Itoophiyaa keessaati lakkoofsaan guddaa ta'ee afaansaa afaan ogbarruu miti afaan hojii miti afaan ittiin akka ittiin itti irraanfatamee miti inni irraanfatamne beekaadhuma irraanfatu jechuun yaadameera garuu inni irraanfatame jedhama miti tootaalii walumaa galatti hin barbaadamne ogbarruu Itoophiyaa kan jennu sana fakkeenyaaf ogbarruu Itoophiyaa keessatti seenaa Oromoo hin argattu gootota Oromoo hin argattu darbee maqaan isaaniif maqaan abbaa isaanii Oromoo kan ta'e Goobanaa Daacee Oromoo waan ta'aniif isaanii isatti dhoksuu hin danda'amu yeroo barreessan waa'ee Goobanaa waan barreessan hin qaban raas Goobanaa bazii Xaaliyaan mattoo Xaaliyaaniin dhufee karaa kana Goobanaan akka godhee kana caalaa waa'een Goobanaa hin dubbatamu. Bal'inaan iyyuu barreeffamu. Barreeffamu akka jirutu ta'ee jechuudha Goobanaan raas Goobanaan komii irraa qabna seenaa keessatti haa ta'uyyuu malee Itoophiyaadhaaf bu'aa guddaa buuseera. Gabayyoo jedhu Fitaraarii Gabayyoo seenaa injifannoo Adwaa irratti gootummaa guddaa kan raawwatan keessaati hoogganaan waraanaa Fitaraarii Gabayyoo. Gabayyoon kun abbaan qabu jechuun abbaan isaanii himamu. Nagarreen abbaa isaa barreessaa afaan Amaaraa eenyullee Gabayyoo Gurmuu jedhee barreessee hin jiru. Kana qoradheera. Gabayyoodhuma irratti dhaabbata. Gabayyoo deema dhiisa. Gara biraa immoo Fitaraarii Habte Goorgisis hoogganaa waraanaa fi bulchaa turanii bakka bu'aa ta'anii Fitaraarii Habte Goorgis jedhanii dhiisu. Habte Goorgis abbaas hin qabu abbaan isaanii sin ibsamu. Habte Goorgis eenyuuti? Habte Goorgis abbaa malaafaa jedhu. Siin kaasa akkasuma akka fakkeenyaatti siin kaasa kun hammam ogbarruun Itoophiyaa uummata Oromoo irratti dhiibbaa uume agarsiisuudhaa fi fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee manni barumsaa Faransaayii jira Charchilirra. Daandii Charchilirraa Liisee Gabra Maariyaam jedhamu tokko hin jiru. Beektaa waa'ee Liisee Gabra Maariyaam maal eenyudha? Hin beekamu miti hin ibsani. Gabra Maariyaam miti gameessaa Gurmuu Morodaadha. Dajjaazmaach Gabra Maariyaam gaariidha. Dhaloota isaanii biyya Dajjaaj Baalchaa fa'ee Sooddoodha. Namni tokko maqaa isaanii Gabra Maariyaam gaarii jedheen jiru. Dajjaazmaach Gabra Maariyaam gaariin goota Xaaliyaanii barbadeessanidha. Namni ibsa hin jiru. Ogbarruu Itoophiyaa keessatti isaan kun hin jiran. Gabayyoon abbaan isaa hin beekamu. Fitaraarii Habte Goorgis abbaan isaanii hin beekamu. Hin ibsan jechuun hin beeknanii garuu hin barreessan jechuudha. Ogbarruu Itoophiyaa keessatti seenaa Itoophiyaa. Seenaa waraana Itoophiyaa, seenaa injifannoo Adwaa jedhanii yeroo kaasanii takka isaan kun hin ibsamani. Warri maqaan isaanii Oromoo ta'e eessa yoo gochuu hin danda'ani. Garasuu Dhukii jedhu. Garasuu Dhukiin garasuudhaa Dhukiidhaa beekamaadha. Baalchaa Abbaa Lafsoon beekamaadha. Egaa maaliif hin sii kaase kanaa ogbarruun Itoophiyaa nuun tootaalii walumaa galatti nuun wanta keessaa nu baaseera. Ogbarruu Itoophiyaa keessatti Oromoon iddoon qabu ture. Abuna Phexros gootummaadhaan itti kan wareegaman Xaaliyaanii kan rashaniin uummata kana Xaaliyaaniif bulaa jedhaati himaa jennaan hin himu. Yaa uummata biyya koo faashistii Xaaliyaanii kanaaf yoo bultanii Waaqayyoo isinitti hin araaramin jedhanii abaaranii.
kanatti ajjeesanii eenyu Abuna Phexros Magarsaa badhaasa guddaadha badhaasa guddaa akkasii Salaalee kanas qoradheeraan Balaa Zallaqee Abbaa Kostir jedhu eenyu akka ta'es hin beekamu ilaagaa maal sitti fakkaate ogbarruun Itoophiyaa kun maal fidee miira Itoophiyummaa nu keessa jiru kana laaffiseera. Ani Itoophiyaadha jechuu hin danda'u. Saba hunda kanaa walitti qabatee miti. Nuun irraanfateera bakka nuyi keessa hin jiru seenaa Itoophiyaa keessatti hin jirru garuu nuyidha kan Itoophiyaa kana alaabaa Itoophiyaa isa magariisa keelloo fi diimaa kana kan Turseeyyoon hangee dhibba keessaa harki 90 gootota Oromoodha. Kan waraana Itoophiyaa hooggananii. Ogbarruun Itoophiyaa isaan kana ibsine. Isin kanuma wal qabatee kitaaba gidduu kana galakkistanitti Alii Barkii kan jedhu jira seenaa isaa kan barreessitan. Alii Barkii kan kaase egaa akkuma isin jedhe kana nan dhabe keessa hin jiru. Amma fakkeenyaaf seenaa sana keessa balaaltanii dhabdan. Alii Barkiin bara 69 yeroo Sumaaleen mooraanni mootummaa Ziyaad Barree Itoophiyaa weeraree Hararii fi Madirree dhawaatti dhufe. Bara sana beegiidhaa duule Wallagga Lixaa. Beegiidhaa duulee milishaadhaa qotee bulaadhaa achi duuleetii gara Harargee duulee taankii Sumaalee shan kan goedha goota Oromoo. Sumaalota baay'ee kan booji'eedha. Namni barreesse hin jiru. Kanatu sammuu koo keessa waan jiruuf ogbarruu Itoophiyaa kan namatti itti kaaste sana kan na kakkaasee nutu barreessu nurra jira gootota keenya. Maaliif miirri Itoophiyummaa qeerroo qabani kan jedhanne maaliif eenyutu barsiisee eenyu barsiise atis Itoophiyaa dhalaa akaakayyuun kee akaakiliin kee ashaaraa dhiigaa kanarratti kaa'anii darbaniiru kan jedhee barsiise eenyudha. Hin barsiisne seenaa saammachuuf jedhaniiti Itoophiyaa diigan siigalee barreessitooti afaan Amaaraa. Barreessitoota afaan Amaaraa seenaa saammachuuf jedhanii goonni isaan qofa akka ta'etti namni tokko yeroo du'u abaluu abbaa isaanii abaluu irraa haala isaanii jedhama miti. Kan kanaa maqaan abbaan isaanii hin dhaamu mee kana qoradhaa warri kaanis warri nu hordofaa jiran kunis mee asirratti qoradhaa yeroon kitaaba barreessu daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya kan ogbarruu irratti bobbaatanis kan ogbarruu dubbisu jaallattanis mee seenaa keenyaa qorannu kanadha. Maaliif seenaan nurraa waan baay'ee eegaa uummata keenyas waan baay'ee nurraa eegaa seenaa miira Itoophiyaa dhabdan jedhanii yeroo nu komatan seenaa miira kanaa akkamittiin nu keessaa fudhatani akkamittiin keessaa fudhatani ni achi keessa hin jirru seenaa sana keessa nu gashine nun keessa nu gashine isaan qofaatu saammate akkuma isaan seenaa sana saammatan immoo rakkootu dhufe amma rakkoo Itoophiyaa irratti mul'atu kun seenaa Itoophiyummaa uummata keessa dargaggoota dhaloota haaraa keessa waan hin jirreefi ani yeroo daa'ima ture dhagaa hin turre na keessa akka lagaatti ilaala ture Itoophiyaan. Maaliif eegan seenaa kana qoradhee booddeedha aanadhaan akaakayyuu kooti kan kanaaf jedheetaniin akka ittiin wanto godhee ogbarruun Itoophiyaa egaa kanadha. Mee gama seenaa barreessuu irratti barreessaan tokko seenaa yeroo barreessu seenaa sana dabsee taanaan akkasuma dhaloonni waliin daba. Namni kitaaba sana dubbisu akkuma barreessaa sanaatti waliimaan deema. Amma yeroo baay'ee yeroo haasa'amu fakkeenyaaf waa'ee goota tokkoo barreeffameeti kitaaba sadii waa'ee goota tokkoo barreeffame wal bukkee keenya too ilaalle bakka dhalootaa fi bara dhalootaa qofti kan wal fakkaatu hin jira tokko tokko. Hundumtuu barreessaan hundi akka yaada mataa isaaniitti barreessu seenaa dhugaa sirrii isaa namni qoratee itti dhimmee barreessuu isaa malee itti dhimmee namni waa'ee sanaa sirriitti qoratee dhalootaaf akka darbutti barreessu hin jiru warra jedhantu jiru. Kanaafis maal jettume? Barreessan tokko barreessuu isaa dura maal beekuu qaba keessattuu waa'ee seenaa irratti. Akkuma kaasnee gaaffii kunis gaaffii gaariidha kan kaaste. Kun amma waan hundumaa kaasnee haasa'uu hin dandeenyu daawwattootiif dhaggeeffattoota keenya. Keessattuu barreessitootaaf. Asirratti irratti mari'achuu isaan jira iddoo jiran hundumaatti. Fakkeenyaaf amma maal inni isinitti fakkaate namni tokko yeroo barreessuuf jedhu akkuma amansiin jedhe kana seenaa Itoophiyaa keessaa nan dhabe.
Injiru Waa'ee Alii Barki. injiru jechuun gootonni Oromoo hin ibsamne amma kana qoradheeraan tokko. Qorattanii Utuun barreessin dura. eeyyee. Utuun barreessin dura nan qoradha. Eenyutu jira waa'ee utuu barreeffamee waa'ee utuu barreeffamee Waa'ee utuun barreeffamne eenyudha waan hin taane barreessee komatamuun irra hin jiru dubbistootas dogongorsuun irra hin jiru yeroon barreessu dura waa'ee kaayyoo qabaachuun irra jira. Karoora qabaachuun irra jira. Kaayyoo qabaachuun irra jira. Waa'ee maaliin barreessa? Maal dabarsa? Maa inni kaayyoonsaa nan yoo kana barreessee maal faayidaansaa kan jedhu hundumaa qorachuun irra jira. Waan seenaa yoo ta'e immoo seenaa sanaa goota sanaa sirriitti beekuun nan qaba. Amma salasitti gootonni Oromoo isaan sana callumadeen kaasnee ani. Yeroon gaazexeessaa reediyoo ture bara dargaggummaa koo nan qoradha irra deemee yeroon nan gaafadha. Akkuma ammatee anaan affeerte keessummaa affeerte nan gaafadha. Anaaf beekumsa guddaadha. Nan baradha irraa yeroon hayyoota affeeruu maanguddoota yeroon affeeruu barumsa guddaan fudhadhaa dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf yeroon televizyiinii yeroon dabarsu barumsa ta'a nan qoradha irraa. Isatu na keessa jira. Dura qorachuu qaba. Dura beekuu qaba. Barreessaan tokko waa'ee barreessuu sana beekuu qaba jechuudha. Beekuu qaba. Dura qoratee dhugaa ta'uusaa mirkaneeffachuu qaba. Kitaabota garaa garaallee wal bira qabee mirkaneeffachuu qaba. Kanaachi waan mantaane ta'a jechuun hin ta'u barreeffamu. Amma wanta akkasii kun yeroo tokko tokko nan argaa. Kun bifa kanaan itti deemanii. Ijoolleen keenya, uummata keenya, namoota keenya barreessan warri ogummaa kanaa kennaa qaban amma sati kaastee kanaa fi irratti yaaduu isaanirra jira. Dhugaadha. Maaliif seenaan barreeffamu tokko dirqamadha. Dhaloonni dubbisuus sanuma isuma fudhatee deema. Kitaaba tokkorraa wanta dubbise sana sanuma afaan guutee haasaa. Kanaaf egaa dirqamadha. Barreessitoonnis irratti xiyyeeffannaa gochuu qabu. Barreessitoonni hin barreessu isinis amma fakkeenyaaf kitaabni keessanii hundiyyuu kan isin barreessitanii darbitan hundisaa amma har'aatti barbaadamee eessa jira jedhamee barbaadameedha kan dubbifamaa jiru. Kitaabonni immoo karaa gidduu kana dargaggoonni haaraan ciccimoon hin jiru. Kitaabonni haaraa babbahan immoo kan yeroo lama sadii dubbifamanii immoo achumarraanis badan hin jiru. Seenaan isaa dhadhabaa ta'an hin jiru. Kanumaa wal qabatee egaa barreessitoota keenyaaf illee akka dhaamtan barbaadeen maaliif maaltu isaan hir'ata keessattuu immoo isin warra buleeyyii bira dhufanii maaltu hir'ata kitaaba kana naa gulaalaa maaltu hir'ata maalitti dabalu jedhanii isiniin wanti mari'achuu hin jira. Kominikeeshiniin isin faana qabanoo maal fakkaata? Jira. Kan gulaalchisan jiru isin bira dhufanii? Mana bira dhufuu kitaabota baay'een gulaalaa yeroo qabaadhe immoo jechuun yeroo qabaadhe gulaalaa kan bilbilanii na gaafatanis jiru yaada laadhaaf gorsa laadhaaf akkuma amma jedhe kanaa waan sammuu kee keessa jiru sanaa waraqatarra kaa'u kan sammuu isaatti dhufe yeroo rafuus ta'uu danda'a yeroo siree irra ciisuus ta'uu danda'a yeroo deemus ta'uu danda'a. Waan dhufeef battaluma sammuutti dhufa amma fakkeenyaaf garuu isa dura waan barreessuu yaade sana karoora baafachuu irra jira. Waa'ee kanaa seenaa sanaa yeroo seenaa kitaaba sana barreessuuf yaadu sana tokko lama sadii afur jedheeti tartiibaan wal duraa duubaan seenaan sun akka wal faana deemu gochuu danda'u irra jira. Sana booddee sana barreessa karoora qabate waa'ee maaliiti kan barreessu waa'ee maaliiti waa'ee seenaa eenyuuti callumadha inni uumamu ka'umsa tokko qaba yookiin waan dhaga'a yookiin waan arga yookiin wanta ta'e tokko mul'ata yookiin wanta ka'e tokko walga'ii tokko irratti wanti ka'e tokko akkuma ammas kaasne waa'ee seenaa ogbarruu Itoophiyaa yeroo jennu wanti kun hundumtuun walga'ii garaa garaa irratti nan kaasa wanta kanaan seenaa amma kan hordofanii kana hordofanii qoratanii kan eenyuutti hin barreeffamne eenyudha kan jiran amma reefu jalqabameera jalqabaniiru waan akkasiitiin deemu kanaaf dura karoora qabachuu barbaachisaa karoora qabatan booddee irratti yaadu seenaasaa wal qabsiisuu
seenaan isaa callu malee inni tokko fuuldura inni tokko booddee ta'uu irra hin jiru. Amma yeroo tokko laalu yeroo hin gulaalu seenaan wal bira darba. Amma beeksiseeti wanti sun eega ta'ee booddee inni sattaanutti immoo akka haaraatti immoo yeroo wantoota ofaa agarra. Gara booddeetti deebi'ee mukaasa. Akka haaraatti. Akka haaraatti mukaasa asii ibseera amsila. Gubbaatti hundumaa ibseera. Booleeti dhufee sirna affeerraa irratti argamanii nyaachaa dhugaa jiru. Abadoon gammadeera fuula isaarraa gammachuutti mul'ata. Firoonni isaatti marsanii jiru jedhee eega himee booddee abaluun dirree xayyaaraa boolee kan ga'e. Kan akkasii yeroo baay'ee maal ijoollee maal taatanii jedheetanii wanta godhaa. Isinumatu sirreessuu qabas wanta ta'eef. Wanta akkasiif haa jira. Kanaaf walduraa duubaan kaa'anii xiyyeeffannaatti kennanii akkas gochuu isaanirra jira. Kana jarjaruu miti. Asumarraan gaame waa'ee kitaabota keessan keessaa yoomi laataanis akkuma kitaaba hawwii sana yaada nama hedduu kana ta'edha. Sammuu nama hedduu keessa jira. Yoomi laataan sun maqaadhuma isaarraa ka'ee haala kamii mogga'uu kan danda'e seenaa achi keessa jirullee ciccimaadha. Haala moggaasaa maqaa isaatii fi akkamitti akka filattan. Kunis baay'ee gaariidha. Amma kana namni nuti itti na gaafatee hin jiru galatoome. Maayinni fakkaate yoomi laataa kan jedhee gaaffiidhaan kaa'e kuni akkuma siin jedhee wanta baay'eetu sammuu koo keessa jira. Egaa ani akkuma ani jalqaba dura sii kaasee bara Haile Sillaasee barataan ture. Yeroo Haile Sillaaseen aangoorraa kufanii ani reefuun hojii jalqabaa bara dargii gaazexeessaan ture. Barsiisaa waggaa 2 ture malee bara dargii guutummaadhumatti jechuudha. Bara Addawaawii immoo amma 2003tti gaazexeessaan ture. Sana booddees iddoo garaagaraa gaazexeessummaadhaan hojjedheera. Maal fakkaate kana keessatti waan an taajjabe. Ani aktiivistiis miti, siyaasaas miti, nan taajjabaan gaazexeessaadha, barreessaadhas nan taajjabaa, seenaas nan taajjabaa, namas nan taajjabaa, dhaabbilee siyaasaa nan taajjabaan baay'ee akka gaazexeessaatti. Akka garee tokko qabadhee miti. Yookiin immoo isa tokko wanta godhee miti. Akka gaazexeessaatti taajjabbiin koo akkasi. Waanuma dhugaan taajjaba. Maaliif ani sobas hin jaalladhu wanta tokkorraas sobees fakkeessuus hin danda'u. Dhalootuma kooti jechuu kooti. Nan taajjaba. Eessaa nan taajjabaa bara Minilikii seenaarraan akkuma sila siin jedhee isa kaase sanaa uummati Oromoo maal ture? Yoomi laataan qabsoo uummata Oromoo bara Minilikirraa kaasee hamma dargiin kufutti hin kaa'e. Hamma dargiin kufutti sana darbee taajjabuu hin danda'u. Sababiin isaa Addawaawwiin mirga diimokiraasii akkasii hin kennu. Mirga diimokiraasii jedhu malee hin kennu. Anis yoonan ga'u utuun barreesseera ta'e jechuu kooti. Amma dargiitti barreesse seenaadhumaaf hataa wadheetan malee xinnoo turee waa barreessaa laataa jedheetan malee du'a sodaadhees miti maal waaqota jiraachisaa. Yoomi laataanii qabsoo uummata Oromoo kan ilaaludha bara sanaa jalqabee hamma Addawaawwii hamma ammaatti ilaaluu dandeessate. Yoomi laataadha ammayyuu yoomi laata jechaan jiraan akka taajjabaa. Ammas gaaffiidha. Ammayyuu ani nan taajjaba ammayyuu. Dhaabbilee siyaasaa Oromoos waan isaan taajjabu waan baay'ee jira. Maaliif aangoodhaaf fi miti uummata Oromoodhaaf kaayyoo gochuu isaanii jira. Ani yeroo inni barreessu jechuu kooti. Maaliif uummati Oromoo achi fidee kan inni dhufe seenaa sana qabsoo uummata Oromoo cunqursaa uummata Oromoo irra ga'aa ture. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin rakkoo uummata Oromoo irra ga'aa ture. Hin caamne yoomi laata? Ammas gaaffiidha. Atu jechuu dandeessaa? Waa yeroo argitu waa komii tokko yeroo agartu maali yoomi laataa kan nagaa argannu hin jettu? Yoomi laataa kan gaaffiin kun deebi'u hin jettu? Yoomi laataa kan nagaa argannee diimokiraasiin biyya keenya keessa ta'ee kan nagaan jaalalaan ulfinaan wanti hundi hawwiidha jedhamu gaaffiidha.
maal jedha walaloo isaarraa walaloo yoomilaatarraa tureen aadaa gaafan kuusu yaadaa yoomilaata jedhee gaaffii of gaafadhee bornaa darba jedhee abdii galaafadhee hawwii galaafadhee mudhii jabeeffadhee ilkaan cidhiinnadhee abdiidhaan jiraadhee garuu abdiin dukkanooftee hawwiin hawwii taate gaaffiin gaaffii dhale boris bor dabale barris baraan tare mootiin wal geeddaree dabaree wal furee bitaan irra koree mirgi jala goree waggaan dhibbi taree jedha hawwii yoomilaataan ammas itti fufe. Yoomilaataadhuma ammas. Kana yoomilaataan. Suuraa keessan tura jiraatan illee haaluma taajjabbiitiin achirratti kan jiru baay'ee namatti tola. Egaa mee amma karaa gaazexeessummaatti asaa deebinuuti ogummaa gaazexeessummaa keessas baay'ee turtaniirtu. Akkuma jalqaba kaasneerraa jalqabne jechuudha. Mee ogummaan gaazexeessummaa biyya keenya keessatti maal fakkaata keessattuu immoo isa yeroo durii isin egaa editingiin isaallee amma akka feene nuti yoo sagalee dogoggorrees edit goone sirreessina durii immoo wanta akkasiin jiru jedhama reediyoo irratti yeroo turtani kanaaf mee isin mee ogummaa gaazexeessummaa sun mee maal fakkaata amma haala akkamiirra jira isin ganama muuxannoo qabu waan ta'eef gaazexeessummaa irratti. Gaazexeessummaa egaa jechuun amma gaazexeessitooti Oromoo utoo raadiyoon Itoophiyaan jalqaban duras jiru reediyoo Itoophiyaa keessa jiru gaazexaa afaarra jiru Oromoon gaazexeessitooti Oromoo afaan Oromootiin yeroo jalqabamu immoo warri afaan Oromoo dandeenyu yeroo sanatti qataramnee hojjechuu jalqabne jechuudha miira fedhiidhaan jaalalaan quuqqaa afaan keenya eenyuun gadi kan jedhu irraa kaanee afaan Oromoo raadiyoon cabsatu jedhu afaan Oromoo akkamittiin raadiyoon mootummaatiin darba faayidhanii reediyoo irraa nageera kana asoosama keessatti asoosama Biraanuu Zarihuun keessaa Abiyoot Maabel Abiyoot Waazemaa Abiyoot Maagist kan jedhu jira daawwattootiif dhaggeeffattooti kitaaba afaan Amaaraa dubbisan kana beeku ጋልኛም በመንግስት ቋንቋ ተነገረ ጀደኒ ታሰው ነው አመቱ እርግጤ አማማከ ይበቃ ባኔ አንተስን እና የሮሰነ ጀልቀም ነጋኔ ጋዜጤሰውቴ ኦሮሞ የሮ ቻሌንጅን ጭማቱሬ የሮኒ ወንቶይኑ ሜሻኑ ፍንጉታሙ kanamaaraaf amaaf kutaaf haramaaraaf kan keenya achumaatti garaagarummaa qaba sa'aatii tokkittiidha kan nu kennanuuf ansaan sa'aatii ja'a almaal kan keessaa sa'aatii ja'attidha kana isaaniiyyuu ganamas akkasidha egaa yeroo kana ilaallu televizyiiniis yeroo ilaaltu sa'aatii tokkittiin nu kenname gara 1983 yeroo tapajii jalqabne sa'aatii tokkittiidha. Isheenumatti aaree kan televizyiinii isaa cabsa jira. Akkamittiin aaree kan aaree jechuun nuyi egaa nama miinee mirguma keenyaa fi wantoota Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf eenyu nuun dhiibne. Seenaa keessatti akkuma isin jedhe nan taajjaba isa dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhumaaf uummati Oromoo uummata kan biraa saba gara biraa hin dhiibne. Kitaaba tokko keessatti uummati Oromoo hundumaa wajjin biyya isaa hammataadha si hammatee jiraata wajjin jiraata yoomilaata keessa keetti mul'ata hawwii keessa illee jira malee yeroo nuyi waa tokko hojjennu achi keessatti hojjennu dhiibbaan nurratti godhama ture meeshaa kennu irratti meeshaa moofaadhaan hojjennaa isaan sana ammayyaadhaa bara sanatti jechuudha teeppii isaa wantoota kaasetii illee miti isaa riil teep jedhama isa naanna'u akka teephaa naanna'u sanadhaa televizyiiniittis yeroo dhufnu walqixanuu ilaalanii kana keessa dabarreeti har'aa televizyiiniin har'aa afaan Oromootiin meeqaa sa'aatii tokko nutti waakkatanii. Amma garuu sa'aatii 24 miidiyaa hedduudha. Egaa amma maal gochuu isinirra jira jabaachuu isinirra jira uummati Oromoo isinirraa waan baay'ee eegaa hunduma keenyarraa nuyi yeroo barruutiin isinirraa eegaa uummata aadaa isaa seenaa Oromoo kan dhokote kana baasu
dhugaa baasuu, dhugaaf dhaabbachuu, loogii malee gaazexeessaan akkasidha. Loogiidha miti. Amma televezyiinii yookiin miidiyaa afaan amaaraa tokko yeroo argu baay'een taajjabaa sargaa dubbachuudhaaf numa irratti duulu. Uummatuma Oromoo irratti duulu. Waa'ee nama Oromootu isaan dhiba. Waa'ee nama Oromootu isaan yaaddessa. Riba dhabu. Garuu jedhan malee immoo mirga keenya gonfachuun immoo hin hafu. Ani kanumaan taajjabaa jechuudha. Ani miseensa dhaabaa eenyuyyuu miti garuu. Dhugaadha waan uummata Oromoof malu dirqama. Egaa yeroo miidiyaan yeroo chaalenjii ture keessatti isin ergaa dabarfachaa turtanii chaalenjii sana keessa baataniillee har'a geessaniirtu gaa har'a ga'uun keessan immoo isin chaalenjii gootanii fiduun keessan aga sa'aatii 24 akkanatti taasofnutti qaqqabneerra. Garuu isin miidiyaa irra gaazexeessitoota jiraniifis amma yeroo miidiyaan bal'atee jiru. Akka seenaa uummata Oromoo seenaa uummata dubbachuu hojjechuun giddugaltummaa qaamolee garaagaraa malee gaazexeessaan tokko haala kamiinidha kan inni muuxannoo isin dabarsiisan irraan seenaa uummataa irratti kan inni hojjetuu qabu. Maalis fakkaate gaama maaltu nu barbaachisaa kanaafuu jira. Kanaafuu jira amma fakkeenyaaf sirna gadaa sagantaa mattaa sadandee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Gadaan maali? Sirna gadaa keessatti wanti jiru sun mataan isaa waggaa meeqattuu uummataaf dabarsanii hin fidnu. Kan dabarsiisuun irra jira uummata keenya dhaloota haaraa. Sirni gadaa naannoo murtaa'e duwwaatti amma gara Booranaatti amma hojiirra oolaa jira. Gara kaanitti garuu irraanfatamaa dhufeera. Amma irreechaa fi waa tokko irraa kan hafe sirna gadaa keessaa wanti ittiin uummati itti fayyadamaa jiru hin jiru. Gadaan immoo galmeeffameera UNESCO keessatti. Anamma kana hin gorsu ministeerri barnootaa kana qabachuu sirriirra jira. Sirni gadaan kaarikulamii mana barumsaa keessatti kennamuu qaba. Oromoo qofaatu hin ta'in Itoophiyaanota hundumaa keessatti baramuutu irra jira, barachuutu irra jira. Warri adii, warri biyya alaa seenaa keenya qoratu dhufanii. Warri nuti biyya keenya keessa jirru Oromoon aadaa isaa qofaa miti kan wantoota Walaayitaanis kan Oromoo barumsa irra jira. Oromoonis aadaa Walaayitaa keessaa barumsa irra jira. Kafaanis, Bulloonis, Kontaanis. Afaan isaanii akka isaanii galuutti hundumaa. Aadaa isaanii beekuu qabna. Maaliif Itoophiyaa eega jedhamne mee? Eega Itoophiyaa jedhamne tokkummaa kan jedhamee ofuma miti. Ani Itoophiyaadha uffata garaagaraa uffachiisanii Itoophiyaadha jechuun Itoophiyaa miti hin fidu. Akkamittiin fidaa? Dhugaadhumaan. Eenyu Itoophiyaan eenyudha? An aadaa Walaayitaa yoon baradhe, Walaayitaan aadaa Oromoo, Walaayitaas dabalatee kan Oromoos walumaa galatti sabaaf sablammooti uummattoota Itoophiyaa aadaa keessa isaanii hundumaa kaarikulamii sirna barnootaa keessa galuu irra jira, kennamuutu irra jira. Kana miidiyaan kana irratti hojjechuu irra jira. Yaadachiisuu. Mootummaan yeroo waan tokko dagatu miidiyaan hin yaadachiisa. Ilaa mootummaan kanatu godhe. Ilaa mootummaan kana keessattuu gashee Itoophiyaa jabeessaa, tokkummaa jabeessaa, jaalala uummata walitti fidaa. Afaan keenya illee baratanii. Afaan keenya illee barachuu isaanii irra jira. Afaan Oromoo Gondaritti kennamuu irra jira. Jechuun maaliif egaa inni dur ture sun keessaa ba'u taanaan rakkisaadha ammas taanaan. Ammas tokko Itoophiyaan tokko yoo jedhanii ofuma odeessu malee tokko hin taanu yoome wal jaallannee wal kabajnee inni tokko ammas hin jedhe kana ana aadaa isaa yoon baradhee afaan Oromoo yoo isaan wantoota ta'an akka ittiin yoo walitti dhufneeti tokkummaa dhugaa ta'a. Itoophiyummaanis akkuma jalqaba sii kaasee Itoophiyummaanis ilmaan Oromoo abbootiin kee akaakayyuun kee akaakiliin kee abaluu jedhama jedhanii kitaaba barreessanis haa ta'u seenaa keessatti Adwaa irratti kana dhaam asirratti kana dhaam Oromoodhaam kan godhe
Oromoodhaan kana godhe ati Itoophiyaa miti akkam jettaa jedhaniitu barsiisanii Itoophummaa isaatti hin koora hin jaallata. Kanaaf of ko'eessa. Sigaleera. Kanaaf miidiyaan kana barsiisuu qaba. Mee gama miidiyaa kanarraa toon bahini dhaadannoo miidiyaaleen qabanii fi hojii isaanii irratti wanti isin taajjabdan maaltu jira? Miidiyaan hundi dhaadannoo mataa isaa qaba. Garuu dhaadannoo isaaniitii fi hojii isaan hojjetan wal fakkaachuu irratti isin akka ogeessa tokkotti wanti taajjabdan jira? Kun isin jedha gaatan nan taajjabaan. Nan taajjabaa xiinxalaa siyaasaa miti garuu waan margitan waan ta'uu qabu. Gaaruma maaliif miidiyaan baay'ee olaaltee bakka walumaa galatti chukooti. Haa jedhan malee wanti irra darban jira. Ta'ee wanti sun raawwatamee akka raawwatamne dhiisanii irraanfatanii yeroo darban miidiyaa gara biraa irraa immoo nagartaa isa kanan taajjabda. Isa kanan taajjabdaa gabaasuu dhiisee yeroo calliban irra darbu. Fakkeenyaaf rakkoo uummataa ta'uu danda'a. Aadaa uummataa gammachuu uummataa ta'uu danda'a. Gadda uummataa ta'uu danda'a. Jeequmsi ka'ee yeroo jedhamu fakkeenyaaf jeequmsa kana eenyutu kaase yoo jedhame kanuma sodaataniif kanuma yaadda'anii sochiisaa yaadda'an sana irratti yeroo duulan dhugaa dhiisanii jechuu kooti hin beekama. Hin beekama bakka nama sirriitti taajjabee wantoota ta'eef hin beekama. Kanaaf hundumtuu dhugaadhaaf dhaabbachuutu irra jira. Miidiyaan kamiyyuu. Kamiyyuu kan mootummaallee taanaan nama fakkeenyaaf waan baay'een taajjaba waa tokko irratti kan irra fa'aa yeroo darban fa'aa nan laala yookiin egaa hooggantoota irraatiitti kenname ta'uu danda'a miti kun ta'uu irra hin jiru. Dhugaadhuma dabarsuun gaariidha. Uummataaf ifa gochuun gaariidha. Kan dhuunfaa immoo kan dhuunfaa miidiyaan dhuunfaa immoo kan dhaaba siyaasaati. Gartuu dhaaba siyaasaati. Baay'een isaanii yeroo argeedhu gara siyaasaatti wantoota hundumtuu baay'ee jechuu kooti. Kunis miti dhugaa dubbachuudha. Amma waa'ee Oromoo yoo dubbanne Oromoof loogootu hin ta'in dhugaadhuma Oromoo yoo dubbanne soba miti jechuun dhugaa Oromoon irra jiru Oromoon ittiin jiru jireenya isaa gaaffii uummata Oromoo gaaffiin uummata Oromoo soba miti yookiin immoo uummata Oromoo saba gara biraa jeequudhaaf miti dhugaa kana dabarsuun hin danda'ama. Amaarri immoo diina keenyas miti sabni sabaaf diina miti ilaalchadha yaada kan qabsaa'u dura jiru yaada sirna badaa miidiyaan kana irratti hojjechuu qaba kan jedhudha. Tole guddaa galatoomaa mee xumura irratti aadaan dubbisuu uummata keenyaa karaa kitaabaatti yeroo deebinu dargaggoonni hedduun yeroo ammaatti yeroo sooshaal miidiyaa irratti yeroo isaanii fixantuu mul'ata yaada kitaaba bananii yaada dheeraa dubbisuu caalaa yaadota gaggabaaboo intarneetii irratti yookaan gama feesbuukii garaagaraa irratti galakkifaman dubbisee achumarraa yaada waliigalaa fudhachuudha kan barbaadani. Otoo yaadni guddaan kitaaba keessa jiru yaadni guddaa fi ergaan guddaan osoo kitaaba irra keessa jiru garuu dargaggoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti yeroo fixu kan afaan guutanii immoo wanta ta'u qeequufis immoo ariifatanii isaanuma garuu mee gama kanaanis maal jettu aadaa dubbisuu uummata keenyaa kitaaba dubbisuun uummata keenyaa maal fakkaata barreessaan gaa tokkotti dhama'eedha kan barreessu hin beektu isinis sana hunda garuu egaa barreessaan yaadni isaa uummata bira dhaloota bira gahuu yeroo hafu immoo dadhabbii sanarrayyuu caalaa isatu nama aarsa natti fakkaata akka yaada kootitti maal jettu mee isin aadaa dubbisuu uummata keenya irratti maaltu fooyya'uu qaba dargaggootaaf dhaamsi isin qabdan? Egaa kitaaba dubbisuu irratti aadaan dubbisuu keenyaa baay'ee dadhabaadha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba maxxansiisneeti hin turan harka maal amma kitaabonni koo amma inni guddaan nama birrii 40dha. Guddaan hin gurguramu jira hawwii fi yoo milaataan fa'aa yeroo si badistuun fa'aa yeroo sanatti gurguramanii irratti. Yeroo sana sooshaal miidiyaanis baay'ee hin jiru natti fakkaata. Dhaloonni hedduun hin dubbisa. Hin dubbisa malee yeroo ilaalu kitaabonni nu harka jiru amma kitaabaalee barkii asoosamoota gaggabaaboo qaba amma kan hin gurguramne isaan sun illee hin jiranii gurguramanii wantoota ta'aniiru aadaan dubbisuu keenya baay'ee dadhabaadha. Sooshaal miidiyaa hawaasaas yeroo ilaalamu
Innis barreeffamni tokko tokko yeroo ilaalamu dhugaa fi soba isaa addaan baasuudha malee innis dubbisuudhuma barreeffamoota garaagaraadha isaanis haa ta'uyyuu malee dhugaaf soba kan dogongorsuuf kan loogii qabu akkuma sila jenne sana adda baasanii hubachuu barbaachisaa. Kitaabota illee dubbisuun beekumsa dabaluudha. Kitaaba tokko dubbisuun kitaaba 2-3 dubbisuun beekumsa irratti beekumsa dabaluudha malee rakkoon qabu. Gara biraa immoo wanta asirratti kaasuun barbaadu dhumarratti nuyi ijoolleen keenya keessumaa afaan Amaaraa dubbisuuf katabuu irratti baay'ee kan na yaaddessaadha. Ani baay'een taajjabe ammas. Maaliif ijoolleen keenya afaan Amaaraallee sirriitti barreessuuf katabuuf dubbisuu danda'u isaanirra jira. Afaan Amaaraa baruu isaanirra jira. Afaan Ingiliziin barra, afaan Faransaayis hin kennamaa, afaan biyya keenyaati. Afaan Amaaraa, afaan diina keenya miti. Afaan diina keenya miti, sabnis sabaaf diina miti. Ilaalchadha, sirna badaadha. Kanaaf afaan Amaaraa sirna sana wajjin wal qabsiisanii, sirna darbe sana wajjin afaan Amaaraa wal qabsiisanii jibba uumuudhaan barachuu diduun dhiisuun gaarii miti. Maaliif sanatti fakkaate? Ijoollee baay'een beekaa yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii akkaawuntiingiidhaan afaan garaagaraatiin hawaasummaadhaan Finfinneetti qaxaramuu hin danda'ani. Afaan Amaaraa katabuu dubbisuu hin danda'ani. Ilaali gaamma kun eenyummiidha amma kun ofii keenyadha. Dorgomaa ta'uudhaaf afaan isaanis baruun irra jira. Afaan Tigrees baruun irra jira. Nama biyya Tigree yoo naqee afaan Tigree nan daawwatee Tigroonni ati Tigree miti naan hin jedhani. Dandeessaa afaan Tigree naan jedhu. Gondarii yoo deeme ati Finfinnee yoo dhufe afaan Amaaraa dubbisuuf katabuu kan jedhudha. Amma ijoollee digriidhaan eebbifamanii kan atikiltii wanta hojjetan jiru. Atikilteenyaan beeka ani Finfinnee keessatti. Digriidhaan eebbifame akkaawuntiingiidhaan. Afaan Amaaraa. Rakkina afaanitiin barreessuuf dubbisuu dhabuudhaan. Afaan maal balleesse afaan Amaaraatiin hojiitti arganna hooti. Ittiin jiraachuu dandeenya hooti. Afaan immoo afaan Raashaa yoo baranne afaan hundumaa yoo baranne kitaaba isaanii fuunee yoo dubbisne irraa beekumsa arganna malee maal nu miidha? Kan nu miidhu ilaalchadha bakka. Ilaalcha badaa hin qabsoofna. Ilaalcha badaa, ilaalcha hin taane yaada, sirna dimokiraataa waan taane hin qabsoofna. Malee afaan baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf afaan Amaaraa baradhaa ijoollee keenya kan hin barannes qubees baradhaa. Namoota keenya baay'een immoo warri baay'ooti yuunivarsiitii barsiisanis haayiskuulii barsiisanis baratanis hojii garaagaraa irra jiran qubee kana hin dubbisne baay'een beekan. Na rakkisaan qubee kana naan jedhu hiriyootuma kooti wanta ta'an maal jiran mirga arganne mirga kanaa maaliif hin fayyadamnu afaan keenya qubee kana amma sanu itti barreeffamnu kana hinaaffiidhaan afaan faranjii kan keenya dhiisaniiti afaan faranjii deeman nu jedhu kan nuu ta'u nutu beeka. Kanaaf warri qubee afaan Oromoo barreellee baradhaa kitaaba afaan Oromoo dubbisuudhaaf carraa arganneerra barreessuudhaaf mirga kana arganneerra haxinnaatu saba intanii haa ta'u malee kitaaba afaan Oromoo dubbisuudhaaf qubee afaan Oromoo beekuu barbaachisaadha. Gaa kana dura afaan Amaaraatiin baradhe kitaaba afaan Amaaraa nan dubbisaa afaan Amaaraa akka Amaaraatti nan dubbadhaa yaada koo nan ibsaa nan barreessaa kitaaba isaatti. Sun isin fayyade malee waan isin miidhan qabu. Kanaaf baradhaa aadaan dubbisuu gaariidha. Hundumaa yoo barattan hundumaa yoo dubbisne beekumsa arganna malee waan miidhamnu hin qabnu. Tokkummaa jabeessaa jaalala barreessitoonni keenyas jabaadhaa. Barreessitoota keenyas jabaadhaa. Yeroo barreessitan qulqullina kitaabichaa eeggachuu, sirna barnootaa, sirna barreeffamaa, sirna waliigalatti yaada bishinaa qabaatee akka dhiyaatu. Kitaaba maxxanseera jechuudha waatu hin ta'in. Kitaaba nani maxxanse dhalootaaf maal buuse? Maal buuse? Jennee nurra jira. Seenaa keenya irraanfatamee, seenaa keenya jallatee
sirreessuudhaaf jabaadhaa jedhaa galatoomaan jedhaa isinis galatoomaa. Ulfaadhaa isinis waaqayyo umurii kanarra umurii dheeraa isiniif haa kennu. Bara baraan illee ammas nu bira teessanii akkanumatti nu gorsaa yaada keessaan nu hiraa akkumatti bukkeedhaa isin dhabiini guddaa galatooma. Fayyaa daawwattoota keenya qophii simboo aartii keenyaa asumarratti goolabnee jira. Obbo Isaayyaas hordofaatiin guddaa galateeffannaa. Torban keessumaa biraadhaan walitti deebina. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaash gama ogummaa kaameraatiin Biraanuu Dajanee na waliin ture. Torban walitti deebina. Qophiilee F5 biraa afaan itti fufu nagaatti.